Jalan yoo ati hireedhaaniin wal arga jettee jiruu bareedduu yaraate tuuji gaannatti tof wallahi hireedhaan wal arguudhaan toolee hireetu ni duuti maama baa toolee hireedhaan duutus achitti numa azabamti ar waan isii fuudheetiin jannataan deemaa'u maal fidamu salaatus soobantus ummata akka irraan qeeq balam kuni ko akka shariyaatu ko jiru bare ustaz inni numa jaati ati amma ati maayee numa jaajaati didi numa jaajaati didi hire miyyoodha itti tattabadha itti boonii dhage amma ati abaarsasaa kana farada godhuudhaaf yoo amma gartee akka dhugatti heerumi siin jenne ni heerumtamoo abaarsisaa kun si qaqqabu jira no ani abaarsi saalee nan qaqqabu ani abaarsa namaatti ayye abaarsi kiyyeessiin qaqqabu miti amma ilaaha amma tanaan siteetise ammarraa kaasee ammallee rabbii hireedhaan wal siin garsiisin yoo rabbi irraan ta'ina wallahi yoon guyyaa tokko kan dhugumaan jaalalateetiif jecha kan miidhamee guyyaa tokko jiraate taataati amma bayanaa mucoo namaa waswaasin kaabichoo namaa sakkaneetti wallahi waswaasaa miti istaamtaa ishee jaarmaa nama muslimaatti miti obboleessi wayin sobaan way jaalala kana beeta ka amma maal haa taatu jechaa jirtanis waan kana ajandaa godhuu deemtammoo wallahi ajanda abbaan jarawna warra isa bira afaan bobbanu kanaatiitti akka ajandaa godha malee anaaf jedhaan hantu maali hantuuta lubbu adurreedha taphaa jiran amma akkasinitti fakkaata warra ammas irraa akkasitti maaree goonees okay waasi gaafadhu amma beeyame waasi gaafadhu isii tana amma deeffachuu feete moo yoo deeffachuu feete dirree bayi nutti himi akkana cinaan deddeemini jechuun akka shari'aa islaamatti nama islaamaa tokko abaaruun ni ta'a naal nama abaaruun ni beekaa jechuu kiyya nama tokko haqa amaletti abaaruun ni beekaa ana baariin tiyya bara laal waan gaafa madura sen ede laal ede osoo akka laayifii walitti erganneeti ankala beekaa qalbii namaa tan waan akkana nama godhu kanas beekuun dirqa duraan iccitii tana ittiin baafne bar gaafa duraa gaafa baarii gaaf duraa amata seen kana gadi buusu nuraadis gaba waan akkana kana asoo kana waan inni naan jedhu laal abaarsa kan rabbii guddaa sitti buusigat miyoo buusigat yoo mee ganna buusi mana keeti buusigat maalan isa godhe wanni ni arrabsu buusigat mee attana malee ana ganna buusi mana keeti mee buusigat maa ol baafta naafi isa naanoo kaas jiru buusigat yoo kabajaa feete booni gadi buusi buusigat gadi buusi ilma farshoo guddatee farshoodhaan guddate kana buusigat yaa kan farshoo osoo guddatte bu'i nadagay arrabaan nama deebisachuu ni dandeessaati amma aboota gabbaa shayxaana maa jedhan amadi jechuun nama qabeerraa tokko biyya Dubaay dhaqee jiruun irraa jijjiiramuu didde aboodhiisi way waa'ee maqaa biyyaa mee haa ana kaasa gorilla nama Ahmad ati maal jetteen laa dhageeffadhu waa'ee maqaa biyyaa nanka way eenyu namni moodeetara itti kan ta'e muutii narratti qabsiiftee ani nargoani nama kuma jaanii saakamitti talaanaa qaadimatti deema arraba dhaabi irraa maali kun irraa fuudhee irraa fuudha ati ilaali Muhammad Bayaan laal namni dilli ummartu anaaf dhufe malee akkasiif dhufe sitti hin fakkaatin irraa fuudhu okay ashrakum itinin nama arrabsaa akka nama imaana qabuutti jecha nama tittiqee sabriin kan keenuma bareeda inna sharra naasi man yaraa walaa khayra fi akka isaa kana bar asiin nama tittiqee nama arrabsaati obsi mama ban
gaafannaa obsi maal akkasiin jee. Maal abbaa isaa suuta qunxuutte. Ara በቃ ከስትነራ ገደም ቦሰኒ በእናታችሁ ምን ሆነ አልሱ ሪስፔክት የለውም። Garuu ati maaliif itti oowwistaa Ahmed? Maa namatu itti akkana nama gootaati? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Maalin godhanii nanolli waan hin godhin qabu. Laa jechuun ati nama osoo beektuutu laa jechuun wanni san isa oowwisuu danda'a. Maaliif akkas gootaa Habibi? Qoy kaawaa tokko laali Habibi jedhaa maali beektaa? Amma anatti abaaree akkasi godhee rabbiin kaatimaa kee haa balleessu rabba akkasi haa godhuu jedhaa jira miti. Dhiisii jedhamee kadhatamaa jira miti. Mee rabbii kee jedhiifi obboleessa kiyya Amza mee waan kana xiinxalii ilaali. Intalli kuni kufriirraadha kan isheen gama islaamummaa dhufte. Si galaa jira? Intala kana laa nuti akka wanta kan taane itti himu jirraa barbooniyee. No. Akka kan taane. Amma fakkeenyaaf waan kana anammanii akka inni na arrabsee kanarraa bu'u kanaaf inni deebii isaaf kenne akka inni gadi bu'uuf jedhee maalin isa jedhee isa gabbuusuuf akkas goote. Akka inni bu'u fedheen abaarsa kana rabbiin abaarsa tishee abaarte kana rabbi sitti haa galagashuun jedheen. Sababiin isaa fakkeenyaaf mee rabbii kee jedhi ilaali rabbi kaatimaa kee haa balleessu intala kaatimaa ishee tolfachuuf gama islaamummaa dhufte rabbi kaatimaa kee haa balleessu jedha. Mee rasuulli haadha manoota isaaniirraa gargar hin baane rasuulli hin hiikne namni biroo wal hin hiikne ijoollee horeeyyuu namni adda ba'aati kan isa kanaa maalti addaayyuu sooshaal miidiyaarra laayiviirra ba'ee waan inni haasa'u erga kaleessaatiin agartu jechuun isiniif qaldiidha namoota siif jechuu qotu hin taane namoota biraaf qaldii ta'uu danda'a garuu wanti kuni namoonni biraammoo akkamitti fudhatu akkamitti namni gama islaamaa dhufa waan akkasii argaa waan akkasii dhagaa mee waan kana billaa aleek mee ilaalame gadi qabaatti qalbiitiin ilaalaa naannaa arrabsu rakkoo tokko hin qabu ani waa'ee dhimma koo guyyaa karaa wal gaafanna ani Muhammad Bayaan nama lamaaf dhiifama hin godhu jireenya koo keessatti maaliif ani Muhammad Bayaaniif laa dhiisa sirratti hin dubbadhu ana Abu Sabraddiin maa rabbii jedhi gammaa irratti wal geenyee beekna haadha na arrabsitee beektamoo abbaa na arrabsitee beektamoo rabbii jedhi maaliree Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Beeta ani jecha akkasiisan dhaga'uu hin danda'u saniif hin gabbu'e obboleeyyi keenya boonii illee sirriin goone Ustaad Ahmad illee sirriin goone Muhammad Bayaan illee sirriin goone akkamitti yoo naan jettanii Muhammad Bayaan eefa afaan gartee kana haasawuu eegalee waan gartee safuu jawuu eegalee xiqqashuu bubbulee jira. Ustaad Ahmadis bakka tuqan beekaa maaliif marfee nuti tokko? Akkasii bar bakka saniin tuqee jee bar bakka saniin tuqee kuchiisee jee. Ustaad Ahmadis ni beekaa namni kun dhuga kana dura walitti illee aara qabanii sigalee kana dura illee miidiyaa hunda gubbaa taa'ee rabbitti kannatee jira Ustaad Ahmad waan hin beeku jecha waliif hin galan isaan. Sigalee ammas namni hanqa fedhallee yoo ta'u ngore akkamitti afaan ajaa kana na haasa'uun gaarii miti. Abu Sabraddiin bakka booniyyeen jirtutti hin dubbadhaa wallaahi wabillaahi jechuudhaan bilbila booniyye bilbila kallattiin si duukaa haasa'ee ituu siin gargar hin bahin maaliin godhaa turen dhiisi namni kun si jaallata akkasidha jedhee sitti maan turreen sitti dawwalee sitti haasa'an turre si kadhataan turre dhufe kana natti dhiyeessite waan kanaaf itti naa gaafatamummaa naaf fudhattaa jedheennaan dhaabbadhe waan kanarraa siin hin jenneen. Ustaad amma sana son tahin amman kana bar fakkeenyaa fi booniyyeen haati silaa jaamunulee hin dadhabne bira jirti nama kana wajjin haasawaa jirti laayifillee wajjin seenaa jiranii ani dhugaa dubbachuuf nama si jaallatu fillee sillee kabaju nama jechi amma Muhammad Bayaan siinjii kana sittillee hin quudhin akka Abu Sabraddiinitti garuu bakka tuqan beeyta atilleen dheedheeti osoo isiin dubbatiin ati gizee akkas jettu innillee miira keessa galee haadhuma tan teessanii eenyu arrabsiise harmaan tan isaa ton teessii arrabsiise ummaa tan teessa kabajaa qabdu sanii ummaan teessa safuu kabajaa qabdi hawaasa isii keessatti haadhaa boluu jaanii kabajaadhaan haadhaa Ahmad jaanii namni isii kabade aalitollaa isii kabade akka isiin tuqamtu miidiyaa kana irratti namni gahee godhe ummaa tan teessa tuqamtu godhe si mataa kee Ustaad Ahmad dhugaa walitti manfirumaan hin godhu.
Ani rabbii jedhee haadha koo mitiiti lubbuun koo yoo darbe homaa miti Abu Sabraddiin dhaggeeffadhu. Rabbi Sa'ummaan dandeettiin akkuma ummati yaatimi. Akkuma dandeettiin bara akkuma ummati yaatti na dhalteemi. Yoo anaatu ummati kabajaatti godha anaa arabsiisaa ummati. Mee Abu Sabraddiin dhaggeeffadha. Nama kufriirraa gama islaamummaa dhufe intala obboleewwan muslimaa malee waa tokkittii hin qabne rabbi kaatimaa kee haa balleessu. Sadarkaa kanarra roonni ga'u teessanii duukaa qoosaa jirtu. Maaliif qabdanii hin dhaabne isin? Maaliif qabdanii hin dhaabne? Gaafii bareeda. Dhaabadhumaaf hin jenne isin. Gaafii bareeda. Yoo isin dhaabuudha dhabdan ani immoo aarsaa kaffaleen gadi isa buusa mana kanarraa. Lakki akkasii miti Ahmad Rabbiin hamama bayaan qofaa miti dhageeffadhu. Rabbiin ka'aalamaati. Mamma bayaan yaa Rabbi booniyyee wanni si balleessi jee jechuudhaaf Rabbiin hin balleessu si galee. Booniyyeen Rabbii sitti amantee. Balleessa seedhaan jiru obboleessa kiyya Hamzaa. Ani maaliif jedhaa isin maaliif waan kana hin dhaabsisne seentan miti amma ni fakkeenyaaf sirratti qabee maayikii sirratti hin banadho dheen amala koo keessaa ani maayikii namarratti banachuu hin jaalladhu nan dhaggeeffadha callisee garuu isin hin dhaabsistu jedheen kan hin dhufee seene malee hin seenan erga ani dhufee seenaatiin seenne qoya Hamzaa Habiibi erga ati dhuftee seente ati waan kana hin dhaabsista jedheen yaadaa tureen atis dhaabsisuu hin dandeenye. Qoosaatti seentan garuu inni isa qoosaarra tarkaanfatee abaarsa kaatimaatti achi tarkaanfate. Miidiyaa kanarraa namoota meeqa nu dhaggeeffataara? Namoonni islaamaa nu dhaggeeffataa jiru, namoonni islaamaa hin taane nu dhaggeeffataa jiru, namoonni garaagaraa nu dhaggeeffataa jiru. Bifa kaafaan si qabu dhiifama naa godhiti. Ustaad Hamzaan wanni godhuu barbaade silaa akka abaarsisaa isii waa takka hin goone agarsiisuudhaaf booniyyee waa gaafachaa ture. Yoo kan dhageessan taate. Osoo tana deemu jiraniiti dubbiin oobite malee niyyaan silaa tana ture. Akkasii Ustaad Hamzaa. Bara dubbiin maal seedara musha taraa duraa sana akkuma taphatti haasawamaa turte maamma bayaaniitu lakki bo'aan tana dhugaaf haasawaa jirtamu ajandaa bakka na hojjaa jirtamu dhugaadhaa jee gaafate yaana tureemi. Ammoo ani bakkin Ustaad Ahmadii itti dubbachuu danda'e. Maan dhaabsisinaadhaa jee Ustaad Ahmad gaafii dhiyeessee jira bara. Inni abaarsa inni abaare sanii irratti yaadee buujii. Nama kana arra qofaa miti wajjin haasawaa ijoolleen tun wajjin sigalee geema walitti ergatee wajjin taphatan akkasii eenyurraa fuula harkatee inni isumarraa fuula harkatee dibara sigalee malee. Ustaazi Abu Sabraddiin ani Muhammad bayaaniin hin hordofu ture ergan bilookii godhe bilookii jala jiran hordofani isa dhugaan sitti maan argu viidiyoo isaa jechuudha dhugaa dubbachuuf arguu waan hin barbaanneef hin argu yoo rabbi guyyaa qiyaamaa wal nu agarsiise malee waliin agarru isa duukaa jechuudha yoo viidiyoo isaa namni sheerii natti godhe fakkeenyaaf kun akkammaa sonu kan akka carraa sababaanan keessa jiruu fi yoo natti dhufe malee hin argon dhugaa dubbachuuf namani fakkeenyaaf hordofuun barbaachisne biloog godhee man ta'ani sababiin isaa dhaqee nama kana tuqaa maalidha jedhee garuu bakkaan waa tokko immoo karaa kanaan furmaatan argata jedhe hin waan irraa dubbadha namni waan barbaadinaa jedhu I don't care. Bara ustaadama kiyyaa nama maaliif dubbattaa osoo hin taane fakkeenyaaf aan beekuu dhabu malaa ummaan tante nama fuula rabbi jiraaf yoo taate agartee nama kana agartee arrabsiisuun sigalee nama tokko bar zulmii nama zallamte bar namumaatu dhiifa abbuma san dhiifama gaafattaa meesa akka shari'a islaamatti. Toba qofa wayii deemta. Haqa namaa namumaaf deebista. Akkasii ustaada kiyyaan wanni jeef nama kana gartee nama afaanii waajoo kana yoo beekte namni kun gartee daangaan isaa akkana eega beekte beeke ifii jecha osoo hin taane kabajaa haadha abbaa keetiin kiisan eessisuu jechaaf cadhisuutu irra caalaa jee waan iyyaadee fi akka ta'e ilaalcha kiyya akkas ture. Walitti aara qaba waan ta'eef abaarsi ammoo haqa malee ni qeebala maan qeebalu hin garu. Lakki mee osa kuma dhugattu Ahmad siyaa gaafadhu ati inni abaarsa isa abaarsa deebitee isa abaaruun silaa isaaf dirmachuudha moo rakkoo biraa fiduudha. Maal jettee abaarsa amma fakkeenyaaf inni booniyyee abaare isaaf rabbiitti wali zaabbata tole ati immoo deebitee abaarsi ati isii abaartisan sirratti haa deebi'u jechuun khayrii dalayde moo isa abaartee deebitee ammoo sharrii biraa dalayde. Mee keeriin dalageef sharriin dalage mee atumti fatwaatti naa godhe.
Lakki ani fatwaa si kan nuufi migaafin si gaafadhe Ahmad. jechuun na gaafate maarree ati naaf ibsanoo hin beeku. Hay hamtuun ni deebiti. Hamtuun ni deebiti. Hamtuun kana caalu yoo dhufte ammannoo waan baay'ee dubbataa jiraati wantoota meeqa. Hamtuun Rabbiratti kakatee dubbataa jira. haa dhuftu. Hamtuun ni deebiti. Hamtuun toltuun deebiti. Duba akkamitti ati arraba abaarsaan deebistare? Abaarsaan akkamitti deebista jettee? Abaarsaan bakki itti deebisan hin jiru. Lakki siin gaafadhe. Dhaggeeffadhu. Rabbiin hin abaarre namoota abaare hin qabu Quraana keessatti. Akkam jee? Na'alatullaahi ala zaalimiin hin jenne. Dubamma ijoolleen jaalala walitti himachuu jirti ati kaa. No. Ituu namni kun zaalima miti yeroo intala kana baatu. Dhagahi. Namuu guyyaa boruu kophaarraa gaafata. Abbaan barbaade qofaa haa gaafatamu haa dhiisu Hamzaa. Namni kuni dhaggeeffadhu. Isinii waan ani kirikiriin deemu yaada kiyyan kannachuu deemu. Laal. Okay, anis yaada koo kennadhu yaada kee. Ni fitadha yaa badii abbaa tokko namni tokko. Walaa taziru waaziratan wizira ukhraa. Badii nam tokko namni tokko hin baadhatu. Muhammad Bayaan osoo asirra bahee isii miti abbaa fedhe abaaraa jiraate abaarsi abaarsaan hin deebi'u. Sii galee abaarsi gorsaan deebi'a. Ati immoo akki jette ani isa abaarsaa isa waan saniin tuqeetitti hoggaa inni oowwe kan inni gabbuu ni hin beekaa jette. Wanni kun akka alaalcha Hamzaatti dogoggora nan fakkaata. Dhiifama naa godhi waan sirrii hin goone yoo isa abaarsa deebisuu barbaadde inni biraanii kullukum raa'in wa kullukum mas'uuli hin jenne Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Hundi keessanii tiksituudha. Waan tiksitan irraati hin gaafatamtu. Badii tokko amma fakkeenyaaf tuunan keenan dubbadha jedhe ituun ani dubbadhee of arrabsisiisee of xiqqeessisiisee xiqqaadhee waan kanan dhaabsisne ta'eeti wanti kun hin dhaabbatu. Ganaa baay'ee deemuuf jira. Baay'ee deemuuf jiraan. Dhaqeellee wanti kun Hamza obboleessa kiyya Hamzaa Sheek Jaabir keessaanin sagalee siif qaba. Waan sagalee siif qabuun qabu wanta asirratti naasone waan kana wal qabsiise. Sagalee siif qaba. Sagalee koo kana dhaggeeffadhuuti. Yoon waan nama kaase kana irratti dogongora qabaadhe keessaa natti miti. Isa natti miti sana paaplik godhi sooshaal miidiyaatti. Waan asirratti naasone jira wanta ammaa kanaan wal qabate. Tole. Irdaar Khalifa galchii siin jenne geenye. Maalif salaam Hamza barkaatu Hamza Hashim. Amma karaa gabaabaa kamiidhame walitti fidaati awfii goosaa wanni akka abaarsa nama balleessu jiru addunyaa kana gubbaadha nuti wanni barbaadu nageenya qoosaa miti wanni jiru wallahi alazim am viidiyoo tokko argeen akka malee rifadhe sini galee miti. Meebe immoo obboleessi keenya suni sababa inni gama sirbaatti deebi'ee kitaaba dhiisee waa hunda waan rabbi wani dhiiseefi sababa gartee mahabbaa mucayyoo kanaati na fakkaata akkaan ta'a ilaalu. Kanaaf Sheekha wal keessa namni kun moo dhukkubsatee dubbii wal keessa laakiin kana sheekha maal taate maaluma taale wayi dubbii wal keessa laakiin Hamza irraa kaase. Khalifa siyaanu jira ililii nagartu boni dilii maama bayaan dalage mucaan tun ittiin gaafatamtu mucaan irraan kaayin wayi. dubbii guyyaa sanii inni isin jalan ture yaani fakkeenyaaf inni viidiyoo ma harkina fakkaata Hamzaan Hashim. am viidiyoon arge Hamza Sheek Jaabir dhiigni kiyya waliin danda'u beeku. Akka isilachuu Hamzaan danda'u na zolluma iddoo deddeebi'atuma beekaan callisan. Na zolluma waan isaan beeku waan obboleessoo. Monitor na kan takkan bori ya Gelo kan kana. Ajanda wa rasa to barre. Yarga agli ngenya kumbar ni fama. Anan adi yo jende rako ka ba? Mate. Khalifa galcha monitora.
Uy. Inde. An namni banni ada mau dhugaa jibba qoy. Nani siifin galchaa booniyye. Akkamittiin Inde. kennas warra akka deddeebiitti bilbilu. Ka'umsa isaa dubbatu jira na fakkaatee bar. Dubbiin inni achirraa ka'ee akkasii Hamza. Wayyaan kennameefi wanni wayyaan kennameefi madaa isaa fayyisuudha mucaan isiillee dhabee waallee dhabuu qabu. Hono laal kaaya ajanda rufi duudee mogaan isin injoo amma isin dhugaan isin Kalifoo amma rabuutu. Wallahi lazim miti. Maqaa rabbi fayyuu qaba maqaa kanas. Fayyuu qaba kanas. Mucaan fayyuu qaba. Namni mooditara qabdan kalifoo galchaafu. Uummanni mooditara keessa kunillee miqanyaa kamiin isaa oduu mooditara keessa kun. Zammi jedhanii taa'u barnaa gubbaa as jiran. Naa kan miidhaa galchaa mooditara yookaan Sadaa Ahmad kanniif. Nadi jira. Doktar Kalifoo galchee yookaan suuraa fuudhaa hunda keessatti. Ayi dubbadha afaan nyaataniitiin dhufe warri amma dubbii harkaa qabdan fitadha. Bakka raasanii ittiin deema yoo agartee oofime hin dhageeffanna. Wanni na dhibee takka yoo jiraatte addunyaa tanarraa ilmi namaa kuni mirga uumamaa rabbii wajji uumeen qabamu hin qabu jara keenya. Waan barbaade godhuudhaaf mirga qabamoo qabu hin qabu. Karraa gaafatu waan inni balleesse tana tolchu kan jazaa rabbi kafaluuf rabbi moo ilma namaati. Ka balleesse yoo gaafate ka gaafatu rabbi moo ilma namaati. Rabbu. Yoo ni fi daangaa Hamzaa Sheekh Jaabir kadabru jiraate seerri biyya inni jiru gaafachuu yookaan immoo daangaa rabbii dabru taate daangaa rabbii yoo ni fi akhlaaqa tolfattanii waan nama himtan afaaniin nama himu yoo kitaabni isin qaraatan kitaabumaan an beeku moo kitaaba biraati. Yoo namni waa balleesse afaan gaariin akhlaaqa gaariin nama himaa jira. Obboleessoo nama arrabsaa mana namaa shallagaa manni abaluu miliyoona ammas ni baasaa maarree ammas ni baasaa minaamin jecha nama arrabsaa isin eenyu kan waan akkanaa kana nama himtan mi eenyu isin eenyurra babbareeddammoo eenyurra beekumsa qabdammoo eenyurra humna qabdan isin jalaan dachiidhaa isin gubbaan samiidhaa oo naamusa godhatanii namarraa jiraattanoo haayi. Rakkoon teessan maali? Yoo dhugaa walitti himtanoo Hamzaa Sheekh Jaabir waliin sossobinaa yoo namni tokko kan karaa malee jiraatu taate bakka isaaf rabbii wal gaafata. Mamma bayaanni deengadda kalee mana keessatti waan jechaa ture kuma abdan obboleessoo gurbaan kun waan rakkate nama itti dhiyaatu beeka nuti warri sooshaal miidiyaa kun as gubbaa dhufee caffaruu isaa qofa agarra. Yoo dandeessan taate isin obboleessi keessan akka daangaarraan baane yoo barbaaddan keessaa walikkoottaa miidiyaa kanarra bakka namni amala walii ni beeyna Muhammad bayaan miidiyaa irra dubbisuurra balaan samiitu itti buuturra wayyaadhaaf miidiyaa irratti waan takkasiin fudhatu yoo dandeeyame guruppii hidhanii keessaan maal rakkateeyanii namoota aanaa isaa ka isa dhiyaatuun dubbisan yoo dubbisan malee as gubbatti ni gorsine yoo jaan namni kun nama barate wallahi Muhammad bayaan isin amma as jiru kana hunda caalaa nama diinirra barate Hamzaa Sheekh Jaabir irraa eegalee Ustaad Abu Sabraddiiniin Hamzaa Haashimiin namuma as gubbaadhaan ramza abbuma feete caalaa nama diin barate namni kun haya nama diin baratee nama diin bakka mataan isaa oowwe maamna tas dhiyaattee maalta likkiin sitti mu jira achi siki dibochi dee والله ولا كبرين والله العظيم ورب الكعبة ولا كبرين. So namni kun jaalala keessattis ni miidhame wallahi jaalala keessattis ni miidhame bultii keessa seene akka inni barbaadu ofii ta'u ani immoo guyyuma guyyaa ani kanumaan fi akkaan barbaade harkadhee akkaan barbaade ta'ee jiraadhu kunu waan takka lubbuun gaafa naawwite bakka lubbuun bakka waan hin taane na dhiibdi waan ani hin dandeenye na faana na hirkifti so akka ati barbaadde kunis akka hin taane keessa sina qummala mucaa kana gatteessifnee haa dubbifnu kalee waan nama himate agartanii jirtan amma nama tokkotti manni inni himatu kuni miskiina meeqaan tam karaarra jiru kan waan nyaatu hin qabne huni jira isa gargaarraa minaamin kun kan fiifuu mana qabu ulaanatti kaayaa booyaa faa warra jee isa qeequu jira akkasii miti namni tokko diin kana keessatti yeroo isaa fixee diin kana barsiisaa ture gaafa abdii muratu gaddeebii akka ijoolleetillee biizinesa kophee riguurraa waan adda addaa deemee reetiisuurraa waan akkana kanarraas gaafa qalbiin isaa guddattee maal jee hamileen isaa gaafa cabuu dhumte dhagassi dhiibdi hamileen ilma namaatuun gaarassi dhiibdi gaayis walii hubannee yooniif mucaa kana ni jiraa miti waan ni qalbiin isaa barbaadu san goonee fi hara diin isa deebisnee irra wayyaadha malee as gubbaadha
Maarree abaaree mirroo abaaree namni akka inni hin abaaree barbaadu isarraa fagaachuu bakka. Stay away from him. Yoo isarraa nagaa ta'uu barbaadde. Nageessu isarraa ta'uu barbaadde isarraa fagaadhu. Inni illee dhufee sun tokko amala maa baay'inni beena. Dhufee koofii isaa qayyate dheenya kana raappara ta'e baay'ee koofii isaa qayyate kadiri isa itti banatee qama. Si galtee? So wanni kun I think waan isa yookaan arraba isaatirraa jecha isaatirraa najaa ta'uu barbaadan taate irraa fagaadha. Yommuu kan isa dhiyaatan taate guruppii nuu hidhaa doolaara 500 wal qabneetu ulaa manatti keenyaa fi deebi'eetiin ijoollee barsiisaa mana kan ulaa naatti kaayaa isin hin jee maal abbaa keessanii barbaadan achi achirraa. Hai. Uummanni kun kan fadhasa. Khalifa. Khalifa, ani waa si gaafadhu. Maal na gaafatta? Dhimmatee irratti dura dursoo gisee dura dursoo ol seentuu maal jettee namni mirga hin qabu jette. Akkasimi? Mirga hin qabu waan namni. Mirga qaba. Booniyyee mirga hin qabdu? Mirga guutuu qabdi. Eenyutu booniyyeen obboleettii teenya? Dirqii godhu jira. Haayee ati amma dura dursoo kaasoo jiru sulaa dhageessi. Dirqii godhee isii abaaree si galee wanni raasoo jiru kana isii abaaree hireen ta'e takkan taatu ati addunyattis akhirattis ibiddaan gubattaa si galee ani si abaareetiin jirama waan akkanaa haasoo ture si galee isiin mirgan qabdu wanta katanii isin wanta kan ramee dubbii ta'an akka lamada dubbattanillee wanni hin barbaanneef obboleessa waa hedduun isin haasaa qiyya keessatti mucaa tana gaafa umraa dhaqallee du'aayii godhuufii ture taakka gaafa du'aayii godhusan hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaa fi jettanii gaafanne sa isin oromoon ture akka gaafa san du'aayii godheef yaa booniyyee jedha aboo hajarul aswad qabatee du'aayii godheef wongooneef ma gaafa hiitee jirtaa maaliif du'aayii gootaniif hin jenneen taakka arra yoonii fi inni jaalala keessa seenee gartee miira keessa seenee abaaru taatu aboo akkumaan isin hin jeessan guruppii hiitanii keessa ammaan gaafatanii mucaa tana lamada abaaraa jirtanii bar inni tana takka abaare oromoon takka abbaa ifan rabsa takka namaan rabsa lammata abbaa ifan rabsaadha dubbiin si galtee keessaan dheeyxanii mucaa kana waatti himuudha malee mucaan tun intala dubaraati ganaa waa hiree eeggatti obboleettii teenya gara amantii biraatti illee gama keenya dhufne fiqqa faamilii sii warra isii dhale caalaa fiqqabuu qabna hamtuu sii dho'isuu qabna toltuu sii irra jajjabeessuu qabna mucaa tana guddifachuu qabna jenneeti keessaan dheeyne gorsine malee as gubbatti maama bayan gana ajandaa biraa fidee dhufa aya amala maama bayan hin beektanii isin as gubbaatti teenyee gaafa ni abaaree bar jennee dubbannu gana nu kana takka akkam gootana akkam gootana haya khalifu amma surprise takka ustaadaan zaanuu si qaba haala kana yooti haala kanaati yooti abu sabraddiinis manguddoo ta'uu deema hamzaan dubbisuu deema keessaan dhumuu deema aruuza kiyya siyyaama booniyyuu inni akkana booyuufu anaa fuudhuu deema akkam biraa laalta. Tiyyaan booyuu jira tiyyaan waan hin taane an deeme boo hamzaa sheekh jaabir maa calnu jettati. Lakki ramushaanis dhukkee rooba keessa dhukkee haasuu deema hedduu tanan fayyadamuu deemaati. Ani hiraata bareedaan jaartii tiyyaaf godhuuf jira sii galee. Laal hiraata ajaa'ibaatiin godhuuf jira. Ustaadaan jaaqa yemee kunuunka waan qubna garii takka qofaan dubbadhee isin irraa deema anneen baha yeroon qaraatii xiyyaa geesse jarri kun lamaan namni booniyyeefis namni dubbachuu hin barbaachisu waa hin arge keessa jarri lachuutu sii galee yaada wajjin jiran booniyyee gartee kan itti isa himattee sin agarree garuu ammoo reefuun tana akkaataa maama bayaansi dubbataa jirtu san ture santu gartee sanirratti namni yaada kana chuudhaa fi invaayitii na argitee buleeyitii ol seen ammoo adeemsa yeroo dheeraa keessatti maama bayaan dongora ni qaba sirriitti dhibba dongora hedduu qaba kan gartee kaan ammoo rabbii isa gaafata ilmi namaa hanga danda'u nasihaa godha sigalee karaa bifa kabajaa qabuuni nasihaa gootaaf yoo inni dide immoo itti niitu waa takka godhuu hin dandeessu waan ta'eef dirqii godhuu hin dandeessu. Jarri kuni wajjinis ni taphatan geemii hunda walitti ergatanii guyyaa meeqan harki'an ammoo guyyaa lama sadii harki'an isaanii walitti ergatee wajjin taphatu. Amma Abu Sabraddiin dhiifama habibii haasawaa si kute gaafii ta'u qofan si gaafadhameen. Mannashaa dhumtii kaa'u
sunti Muhammad Bayan karagat isu jal kawai mal rahmi jal kabo dubbe tira kasna jirin sheekha tabo ya akhi Hamza kan man ran qabla ya akhi maalif wala hitaan gooyo man ran qabla sa koisin bar isilaa deema bar inni badii booni garra deebisu deema bar rakkoon ya habibi ana ma biran gafa tajira malta de challis ya de wonni gafa den ajanda mi laaq of deemta ka sheekha ay oromo mal boni yerra ka barafshan isnotan mali ga Khalifa jarana assalamu alaikum Khalifa assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله Usay وبركاته. na ako nakanuma maali Kakofa yoo carraa naa kenne tawwaa jedhu أوه إنما تبغى تجرا كا أستاذ. Ustaad Abu Sabradin fitan le barreeffama wajjin. ay oromotin laal dubbiin akkuma abbaan godhe taati jarri kuni walillee hiikanii addallee bahanii garuu ammoo ijji gartee ijji waanuma garti gurriisa waanuma dhagahaa jarri lachuutu wal faffadhan boo laayifii jala guyyaa miiqan isaan arkiyan ijjitiyyaa tura gaaba sigalee wajjin haasawan osoo isiinis hammeenya isa qabaatte itti hun ergettu ammoo gamanarra goronni gamasirra godhulleen sirriidhaa miti ija takka qofa awwaalaalulleen dogongora ija tokko qofa awwaalaalina warra gizee hedduu kana dura namoonni hedduu waa darbatee jarri wali dubbatee ilma wajjin taphatu jira. dubbii teessii gajjabeessuudhaaf amma xiqqoo dura boorii geessi mamma bayaan hoocuun irraa jijjiirii eessattiin sirraa jijjiiraa shaawara dhageessiin irraa jijjiirii jechuu tura dubbatee jarri kun laalme ifi isaaniitiif nagaa qaba jarri an kanuma qurxaa guurratee dirree goggoyduu sanarra olii kanaan na dhibuu jira namni wallahi obboleessi keenya gaafa نافذ قرطة كودفني أبو صبر الدين التيوف نافذ قرطة كودفني. yoo dandeessan an amma laal maama bayaan nin deeggarachuu miti kunuu nama kuma shanii fi dhibba takkaa jira hin deeggaru akkaataa inni itti jiru kana gonkumaa hin deeggaru garuu ammoo isa xiqqeessuun nan fayyadu isa xiqqeessuun nan fayyadu isaas hin fayyadu namallee hin fayyadu yoon danda'e gorsee waan isa akkana gorsan irraa hubadhee sirreessu yoon dadhabee immoo tiyyarraa qabadhee irraa fagaachuudha malee isa xiqqeessuun nama hin fayyadu jechuu qiyya jara keenya bashoo yoo mana keessatti ol garagaltee hulaatti qabattee mataa keessa dhooytee qeerransa isaati bira nama tokko bakka inni turellee ni beeytanii humna maleekaa miti namni kuni humnaa olillee dumatti hin dhiibatina mirga qaba akka gartee dhuunfatti akka shari'aatti immoo waan shari'aan jettutti himtee yoo inni dhiisuudha malee sigalee gizee hunda jala deemtee xiyyeetti darbuun dogongoraan ja'aan akka kiyyatti galatooma.